nama ribaa nyaatu mana isaati soorata nyaatuun ni ta'amoo akkamii jedha. Namni dhala nyaatuun beekama. Tasa ta'ee jigii nama yaammachuu danda'a jedha fakkeenya godhee wantoota biraatillee mana isaatii dhufanii nyaatuun akka shari'aatitti akkamitti ilaalama waan jedhu. Namtichi kun qabeenyi isaa guutumattuu dhibbarraa dhibbatti yoo dhala ta'e inni waan san hin mallakuuti nama nyaachisuu illee hin danda'u haraama ta'a. Jigii isaa irratti illee hirmaachuu hin qabu. Irraa fagaachuu qabacha. Yoo immoo namtichi kan qabeenya garaagaraa qabaatee waatu itti makamee jira dhalarraa jecha mashakki qabaanne yookaan dhugaallee haa taatu waa xiqqoo ribaan keessa jira yoo jenne nyaachuun haraama jechuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan hammi inni nyaatu sun halaal irraa ta'uu waan maluuf jecha. Haa ta'uuti waan akkana kana irraa fagaachuutu khayri ammallee dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka jedha ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waan si shakkisiisu waan si dareemsisu dhiisii jedha. كنافو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. من شبهات الرغفة قالت دينه وفي تفوق الكل لا يجعل. جزاكم الله خيرا.